Bio Production. Bio Production. Kaisuma jalchu Rufabo harsiti Odo arkahin kufne Yadaf sirakifti Kaisuma jalchu Rufabo harsiti Kaisuma jalchu Rufabo harsiti Odo arkahin kufne ya dafsida kifti Odo hadaf salatani sujudu sif olin kha'u Odo du'af wal khannani جراد ناف أنهادو متى سدو كبو منا دقان سمي نهابو يا هادتو أيو قدشايا تيرو Rabbi malee kasi caalun jiru Rabbi malee kasi caalun jiru Rabbi malee kasi caalun jiru. Shantamga roorroon biyya abbaa keessan irraa isin baaftee yeroo dheeraa biyya ambaa baqattummaan jiraatanii deebitan. Jireenyi baqaa maal fakkaata hangam takka biyyaan baatortan? Jireenyi baqaa maalittiin sii tilmaama yuunivarsiitii ammaan dura hin ijaaramini tan PhD wallee addunyaa rakkataadhaaf hirte jiruu baqaa odoon hin jiraanne asin gayu silaan jiruun baqaa barnoota murannoo jeenummaa jabeenya namaa kanniti namni hanga rakkamuu rabbiin beeku rabbiillee si barsiisti ifillee si barsiisti hanganumaan irraa jechuu fedha jiruu baqaa. Hangam takka biyyaan baatu? Ani dura August 18 1968 ittiin bahe. Ani kaalendara koptiikii kanan beeku. Koptik kaalendar hin beeku. European calendar in beek akka Europaatti akkasitti 1968 August 18 itti Magdishoo seene achi eegaan ture leenjisa loltummaa fudhadhee hidhamee waan cufaa 1976 biyya deebi'ee amad jahan taa'ee ammas akkuma duritti jiraachuu dadhabee bahee sanbooda ilaa irraa Austraaliyaan jiraadha. Austraaliyaa hangaan Austraaliyaa seenuu taggaa boraatii irra lammataa kaayee odoon hin dammayin irrafne hirriiba nagayaa hirriiba mi'aawaa taraa duraaf Melbourne Austraaliyaatti irrafe jiruun baqaa hedduu gaariidha haa beela'u haa dheebootu xiqqoo haa rakkatu malee ilmi namaa waa hedduu faayidaa umriisaa isaaf toltu fudhatee keessaa gala yookaanis keessa du'a tana jiruun baqaa. Dheenya kana gara biyya abbaa keessanitti deebitanii tuutni hawwisoo afran qalloo hangi biyya qofaa miti qayroo hawwisoo afran qalloo jedhanii waan gabaabsaniif hin beeku imaltuu tana. Hawwisoo afran qallootii fi qayroo ganamaatiitu dhufe. Maaliif qayroo ganamaa irraa hambisanii ani gaafii guddoon kaaya irraa. Maaliif qayroon ganamaa abbaa inumaa imaltuu tanaati. Maaliif jaarraa abbaa gadaatii keessaa qooda qaba.
elemoo qilxuutii keessaa qabda mul'is gadaatii keessa ramadaan Hussein Kaliilii keessaa qaba Sheekh Mahamad Rashaad Abdulleetii keessaa qooda qaba Mahamad Umar Qaadiitii keessaa qooda qaba ijoollee Baalee fi Hararii keessaa qooda qaba san keessaa nama 4 hafne maaliif irraa hambisanii sababa beekuun barbaada warri gartee nu duuba hawwisoo afran qalloo dhufe jee odeessu kun qayroo ganamaatii fi hawwisoo afran qallootii dhufe hawwisoon afran qalloota muuziqaan addunyaa tana badhaafte qayroon ganamaatis tan cunqursaa qondoo ija kuulte maaliif qayroo ganamaatis hawwisoo afran qallootii dhale maaliif adda baasan lakkoolee tana qayroo hawwisoo afran qalloo qofaa meeqa dhufe qayroo ganamaatii wal qabatanii dhufan warra falmii tana mormuutu adda baqeessee hawwisoo afran qalloo qofa ja'a nuti arra ergoon tuni hawwisoo afran qallootii fi qayroo ganamaati hawwisoo afran qallootii fi hawwisoo afran qalloo urjii bakkalchaatirraa illee nam lamaatu dhufe qayroo ganamaatirraa illee nam sadii dhufe obboleeyyan keenya wallisoota kaanii wajjin dhufne jechuu maaliif irbuu deebisuuf ballama sinne sun guutuuf gartee dardara keenya kana dammaysuuf karaa nuti irra baqaysine kana irratti akka salfii galaniif lama nuti waa sadii barbaadan dhufne dalagaa barbaadan dhufne biyya jirru sunitti nu cufti irra guddaan keenya soora baane horii waan gartee dantaa barbaadan dhufne ama booda dantaan umrii tana booda arkan nun jiru sadii darajaa barbaadan dhufne darajaa alif irraa eegalaniif fiinxa bahan malee mataa irratti hin bahan waa sadeen kana barbaadatti hin dhufne wanni dhufne ijoollee ala horree jira tabbarte doktoroota injineerota ijoollee akka gaarii baratte barsiisota qabna ijoollee militarii keessa jirtu qabna dhuftee ijoolleen teenya tun beekumsa isaanii akka amatatti illee baatii takka yookaan baatii lama biyya tana tajaajilanii bakka sunitti deebi'an karaa banuuf dhufne ammaas sandaran mooyxa qabnu tana isin dardara kanaaf kannuuf dhufne waan isin keessa dabarre kana yogguu isinii himnu isinis waan jaba akka irraa bartanii akka irra bobbaatan beeynaaf dhufne tanaaf afran qalloo Jakhajaare Ismaa'il Mahamad Adam fi Ali Shabboon arra dhufanii artistoota arraa mooyxa isaanii akka kannaniif أنا في محمود شيخ محمد بوقيتي مع أحمد يوسف إبراهيم توريلين جو جود فنس نوتيس وان هوسا في راري فالمي راري سنجي باتل دي خيستي أجر دردرف كوما تشوف رفني مالي فتوي سني غرغر هوسو أفرنكالو جان بيني أرر أيجا إيجالي سلا هوسو أفرنكالو جتشون كوفد آباني هوسو في أفرنكالو تفي qayroo ganamaatti dhufe jaanii walitti xaxanii dubbachuu akka yogguu nuti ciiqaane pilaana qabnutti nuti asumarraa sirreessinaa gama biraatiin simannaan isinii godhame maal fakkaata finfinneerraa kaasanii hanga sagantaa tana waraabnutti hanga Hararii finfinneetti illee akka gaariin nu taqabbalan magaalota xixiqqaa keenya kaas keessa dhufnetti illee akka gaariitti nu taqabbalan garuu magaalaa teenya capital city teenya talammeessa obboleetii dirreedhaa obboleetii finfinnee lakkoolee finfinnee lakkuu finfinneetii fi dirreedhaa tana keessatti dabaalliin nu godhame Hararitti Harar jechuu kiyya Hararin jaa akka gaafa gartee abbichuun keenya Naayiroobii dhaqee obboleessi isaa Uhuru Kenyaattaan dabaala godhee fi akkas fakkaatti lama akka gaafa gartee Isaayyaas Afawarqiin dhufee abbichuu fi lammaan keenya gartee dabaala godhaniif saniin wal fakkaatti ummanni kee obboleeyyan keenya ka Hararii aanoonni keenya dabaala isaan nu garsiisan waan hedduu takkeedha very rare maal nu garsiisa hangam takka ummanni Hararii jaalalaa fi kabajaa nu qabaa dhengadda mana pirezidentii keenya kalammeessaa ordiin badrii mana isaan nu yaamee nu jidduu taa'e laaqana nu wajji nyaatee akka kiyya inni jimaaf ijaaralleen dhuguu nu keessa taa'ee nu haaseessee yaada keenya nu gaafatee himnee fi gammadee jaalala nu qabuu fi
dhufiinsa keenya irraa hanga gammadu nuu ibsee sa illaa akka seenee miti jaalala nuti seenu daran ummanni Hararii nu qaba isaa fi hiriyoonni isaa itti aanaa isaatiin seehaa nu garsiisan dhugatti bar baandii poolisaa baasanii yogguu dura Harar seennu akkatti nu qabbalan nu dura fiiganii ammaas bakkatti makiinaarraa buunu hoteelatti eegas booda ammaas galma Calanqoo irratti akkaataa isaan walga'ii keenya muuziqaan banan mootota ammaan duraatiifuu dabaalli akkasii hin godhamne dhugatti ni godhanii hojjanna sahabaasanii tanaaf ummata Hararii obboleeyyan keenya aanota keenya hedduu afaan hawwisoo afran qalloo afaan hawwisoo qeyroo ganamaatiin kabajaa onnee teenyarraa buqqaatee fi galata galee hin dhumneen ummata Harariitii fi pirezideent Ordiiniif ilma kiyya dabarsuuf fedha. Ayyeegaa kun isinitti xiqqaata malee hin guddatu. Shantam gaarree fakkanuu ibsitanitti biyyee jirtanitti hojiin. Sanbira dabranii paalaasa keessa masarraa keessa amma booda masarraa tana keessa yoo taa'u feetan hulaan isinii banaadha nuun jechuu jira nuun jee. Sanirraan dabree isin qubsiifna akka isin fakkaatutti isin qubsiifna jee ballamanuu seen. Odongoon illee akka godhane akka duruu nuu godhee fudhannee sanif illee galatoomsuun jaaladha. Takkaa masarraatti yarafaa namni nuun jee ammaan dura rafne masarraa huunoo balalfannee xarafarraa yaana malee tana dabarree dirree dhawaa dur namni dardarri yoo poolis xaabiyaa bira dabree yaamanii kabalatti gadhiisanii ol naqan haadha abbaan isaanii dhufanii gubboo kafalanii baasuu turan. Sansuni arra masarraa hulaa akka gaafa Obaamaan White House banee Islaama Ameerikaa afeeretti afeerraa akkasii nu godhe dhugaa hedduun itti deddeebi'ee galatoomsuu jaaladha. Pirezideent Ordiin Badri Hamduun afaan warraan amma maqaa dhaweetiin galatoomsuu jaaladha. Ayyeegaa reefuu shantamuggaan ibsitan biyya keessa jirtan keessatti hojiidhaan sooroma akka baatan ibsitan. Walleedhaanoo akkamii? Wallee gaafaan du'e yoo amat kum tokko boodallee qabriiti yetti gurra dhaabde waylelee anaa ji'uu dhageessa. Hojii haaraa akkamii isinirraa namoo amma maalirra jirtan? Amma albama tokko haaraa bareedaa fidee dhufe ammaas walaloo hanga kitaaba 4 takkaan maxxansuu dhufe. Kanaafillee gargaarsa jabaa warra afaan kun gatii bira qabu nin barbaada dhugaa. Nutis qaama dhimmi ilaallatu hundaaf dhaamsa dabarsina. Waan baay'eedha qaafne waan takka garuu seenaaf tanii nambisuu barbaadu sagantaan tun waraabamtee tarii seenaadhaaf dabartee ta'a. Hundeeffama qeyroo ganamaa irratti mee waan san bal'ifnee ibsinee biraa kun reefullee xiqqoorraa qaba. Qeyroo ganamaa yagguu dura dhayne Mahmud ani dhagguun dhaqe Mahmud Sheekh Mahammadii fi obboleessi kiyya ammallee liidara kiyya Mahmud Sheekh Mahammad. Mahmud Sheekh Mahammad eegaan maqaa dha'ee waan hin dubbachuu fedhuu jira qeyroo ganamaa dura. Gaafa gartee achi jirru Mahmud Sheekh Mahammad dura qeyroo ganamaa dura walga'e dardaraa dhaabne. Dardara if wareeyduu falmii jennee dhaabnee akka gaaritti yogguu jabeessine Mahmud Sheekh Mahammad koobaa arra abaa'oon keenya jettee dhooytuun sumuda isaatu karoorse 1969 barii waajjiraa teenya taa'ee barreesse. Sanii achittis gaafasiis inni chairmaana ture. Dardara walga'ee dardaraa kanneen seenjuu kana keessatti yogguu xiqqoo deemne ofisa lamaa jira. Cufti waanuma tokko dalagan akkama adda facaatee taa'ammarree jettee taa'am saniitu jalqabuu fedhe. Duuba humnaan ofisa tokko cufnee meeshaa keessaa guurree ofisa tokko waliif finnee
qabanne oofisa kana gaafa si qeyroo ganamaa akka gaafa Jamaal Abduu Naasir faan Misra garagalchanii Dubbaat al-Ahraar nutis jara akkasiiti garagalchinee manguddoo kun bulchinee oofisarraa qabanne gaafas qeyroo ganamaa hunu amma Mahamud Sheekh Mahamad as jira Ahmad Yusuf as jira ragaan qaba irra dura akkanumattiin haasawa qeyroo ganamaa galgala sun dhaabne Magdishoo keessatti 1900 guyyaa fi baatii tana hin yaadadhu ammoo barii 69 dhaabne akkasitti eegalamte qeyroon ganamaa. Shantama gawaan baay'ee kaafnee wanti nu hafe yookaan dhaamsi dabarfachuu barbaadde yoo jiraate. Dhaamsiniin dabarfachuu fedhu yoo jiraate dardaraafi yaa dardara keenya yaa ilmaan keenya wanni gootan hundi barnoota haa ta'u barnootaan malee namni fiinxan bahu odoon baranne dalagaa bareedduu arkannaan odoon baranne addunyaa gartee arkannaan odoon baranne namoomni keenya guutamaan walaloo takkaat jira beekumsa dhabaaf khawallaalaan baqe meeqaantam dooyinoomni qarreedhan dooyinooma jechuun jaahilummaa jechuudha beekumsa meeqaantam dooyinoomni qarreedhan naqe beekumsa barbaada kufee solloqee meeqaantam baheesse gameessi bareeda maqe jaan haasawaa miti badala bakka haasoytan kitaaba dubbisa jiruu teeysan warri gartee darajaa barnootaa jiru sadarkaa barnootaa jiru barnootaaf ifkannaa yeroo teeysan humna teeysan sammuu teeysan barnootaa kannaa yeroo teeysanii haasoytan mannaa yeroo TV eeydanii mannaa yeroo social media keessa na teeysanii waan ni gootan mannaa barnoota kitaaba qaraa'uun yaada eksperti yaada hayyoota meeqa yaada beekumsa meeqa isin dhaalchifti qaraatiin dhihana sammuuti lakkuma qara'uun namni kun sammuunsaa bal'ata lakkuma sammuunsaa bal'attuun hireensaa bal'atti yaa dardara qara'a haabar wallee takkaa jirataniin 1972 baran haabarannoota jettu wallee san keessaa walaloo takka qofaan jechuu fedha afaan namaa barree keenya akka bal'ifnu addunyaa wal barree dafnee akka guddannu barnootuma karaan tokkichi qabannu jette namni afaan fi baree keessa fagaachuuf afaan biraa baruu qaba maaliif wal qarqabaan kompeer godha gartee tanaaf afaan keessanillee jabaadhaa baraa kitaaba hedduu qara'aa afaan biraatillee ida'adhaa maaliif afran qalloon dur nama tokko yoo raajjeesan ka afaan tokko beeku gumaa nama tokko namarraa fudhatti nama afaan lama beeku raajjeesan gumaa lama gurbaan keenya afaan lama dubbata nam lama jedhanii lakkooysa inni afaan beekuun gumaansaa ol ka'aa deema darajaa tanatti afaan biraa beekuun gatii nu bira qaba tanaaf afaan keenyallee bara jabeeffadhaa afaan biraallee tokko lama sadii ida'adhaa beekumsi keessan waan hujiin teessan barnoota haa taatu beekumsa guddifachuu haa taatu tabira lammi kun gosa tana kun magaalaa tana kun maarree tana kun ganda kiyyaan takkaa abbootiin teenya jetteen jirtu dhihaa baritti oromoo wali hidhaadha kaabaa kibbatti oromoo wali hidhaadha afaan tokko yaada tokko hin faca'ina yoo facaatan ni kuftan yoo kuftan ni dhabamtan tanaaf harka wal qabadha mootummaa amma jirtu tanallee tabilisummaa nuuf fidde mootummaa tana jalatti hiriira karaa bareedaa nu oofu jiran yaada bareedaa nu oofu jiran obsa nu barsiisu jiran jaalala nu barsiisu jiran tokkummaa nu barsiisu jiran dhaalaa irraa qabadhaa wajjisal fiigala waan tana bakkaan gaya tana dhabnaan dhabamne beeka tana isin dhaama yaa dardara keenya ayyeegaa afaan duwwaa gargar hin baanu hordoftoota sagantaa teenyaa wajji afaan keessa wallee isaan hunda caalu wallee mo'ituudhaan gargar baana wallee haaree as gaalbamu guutuun baasaa jiran an jettarreefu sanirraa xiqqoo jennee garuu walleen addaan baanuun wallee tee keessaatan namoonni
baay'een jaalatan biyya teenyaa boontu wallee jettuun gargar baana san dura garuu haaree baasan irraa xiqqoo ettanii akka nu eeggatanii. Lakki cufa didee boo'an obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun ilma biyyaa cufaa hatani jettu taniin dhugatti itti amanee akka gartee diin islaamitti aanee itti amanee qaceelcha godhadhee qabu obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleeyti jechuun yoom dhaloota qofaa obboleeyyan jechuun ilmaan biyyaa cufata jettu ta ilmaan Itoophiyaa cufa ilmaan Oromoo ilmaan Amar ilmaan sanyii teenya ta biyya tana tan daangaa kana keessa wajji jirru cufa waliin naa hiitu saniin nama dhaammachuu fedha. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun obboleeyti jechuun yoom dhaloota qofaa obboleeyyan jechuun ilmaan biyyaa cufaa. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenyaa sagantaan keessummaa wal qabannee dhiyaanne kana fakkaatti turtii wallisaa barreessaa fi akkasumas ammas gaazexeessaa qabsaa'aa Oromoo Shantam Shubbisaa wajjin goone waan baay'ee akka irraa barattan abdiidha qabna. Yoo Rabbi jedhe torban sagantaa biraatiin qabadhee dhiyaadha. Hangasittuu torban kun kan milkii kan badhaadhinaa kan nagaa isiniif haa ta'u nageetti. Fedhi Rabbii taanaa abboorraa maddiine gaadame saayyoo keessatti uumamne gaara haadha teenyaa baatti sagal teenye obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleeyti jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun ilma biyyaa cufaa obboleeyti jechuun ilma biyyaa cufaa. Haadha teenyaa wajji boraafanne harma haadha teenyaa wal farakaa luuyne obboleeyyan tanaa wal dhaban obsine obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleeyti jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun ilma biyyaa cufaa obboleeyti jechuun intala biyyaa cufaa.